والله يرك أمانة برابدا وجيهم تابنا ركون كبير إندي والله بالله والله يرك أيه وجيهم تابنا كمان أوكي سرنا رجع إندي ما في مشكلة برو مقابلنا بري إلا رجع فرد سرنا رجع جدامي أيه وفي التمن نقول أوكي سرنا رجع فرد Daageffatu dabbaan waan isitti mucattii tanaan baga rabbi nagaatti si deebisee kararraa galtee jechuun dhiitanii ulfa kana fidii marmaraa fidi boodan gaafattanii mucattii tafiitu cinqi keessa jirti. Cinqi maal keessa jirti? Cinqi maal? Cinqi namni guyyaa laa daageffatu namni biyya kana keessatti guyyaa takka yoo beela baharaa kana akka ta'uu aduu kana keessa eenyummaa nu beeka biyya Dubaay keessa jechuun guyyaa sadii kana akkamitti hirriiba guutamu laala arafaati fiiftaree akkana godhe malee arafaata akkatti isin ukkatte fakkaata namummaa isin dhabde anatu anaa ija kiyaan mirtii gaafadhu ijoollee jira tabbite gaafadhu. A'uuzu billaa borjii qabdee rabbiin dina rabbi kaalee kas uume kana raariti mucattiin tuffira hin qabdu nama hin qabdu jechuudha garaa itti namallee jabeessanii namallee hunnoon godhina mucattii tana jechuudha yoo karkaartan bira dhaabbadda karkaar an barbaatii torbana bira teettee arafaati niin gargaara osoo ijoollee keessatti taate jechuudha dhaageeffadhu osoo guyyaa takka ijoollee keessatti baarratti gattan. Maali qarrr gettasa tartiibaan asii maal gargaaru wayye kana mana arsinaa ka baga nagaan dhufte welcome jedhamoo namni maal taate natti maal rakkoon si maali rakkoon si maali ni gargaara dhaageeffadhu rakkoon arafatee tu namni dalagatee biyya Dubaay kana keessa hin qabne tokkoffaa birrii ittiin nyaattu qabaatu qabdu namaa miti isin fayyaa qabdu hin dalagattu hojjettee ati maal dalagu jirta maal dalayni si waan akka dalaytu san dhaageeffadhu baatii lama dalagattee ummaa isii dhukkuba ummaa isii ergite sa'aatii kanatti arafat birrii akka baatii lama maa dalagatti waggaa takka Dubaay jirti maal dalagu jirti waggaa takka guutuun dalagattu hojjettee dalagu isin ani beeku san waggaa takka maal dalaytti hanga si waggiin dalagu jirtu kanaati maan kan inni birrii si bira dalagaa turte eeshi baafachuun dabbaal waan si gaafadha obboleessaan akka obboleessaa qarqaaru barbaademi gaafii kana namaan gargaaruun barbaadu lakki gargaaruun barbaadu arafaat fayyaa qabdii dheengata gargaaruun barbaadu amma maal taate ምንድን ነው rakkoo isii okay rakkoo isii natti himnaa gargaaraayyee maal taate ara mataa nama wallahi isin jechuun oosiin arafaat otoo akka jechaati fi otoo akka arraba namaati addunyaa kanarra namni akka arraba isaan jiru arafaat waan taate amma natti himadhu naas gargaara maal taate himi rakkoo isii waan si gaafadhu dabbaan akka mucattiin muluma addunyaa kanarra hin jiraanne godhaa jirtani piliis akkana godhin ofitti qaba haratti hin jenne akkas rakkoon isii maali natti himnaa gargaara oo rabbi inni nama kuma afur jiran oo rabbi kaalii ka sodaatan kalaan mucattii irra deddeebitanii nokkasina yoo qarqaartan qarqaara yoo qarqaari itti dhiisaa bakka jireenya mataa ati maara akka tokko yan kana dhibi ati maara akka tokko ani maaliif rakkan anumatu ka hunduu ijoollee keessa gadi iffuunu kun qalaa kun ajjeesa jettanii maaltu dhaqifiti siin jee eenyu si ergate eenyu bakka butee fidire eenyu si ergate atuu yakkamtuudha eenyu si ergate natti akkas taanaan isi poolisii laki poolisii salaam alaikum maa kun namni akkana haasawaa kiyya tartiibaan hubadhu yoo ammoo naabbee haatiin akkana godheef maal jettee takka dhufetti asin dhageeffadhu waliigallee eenyu dhageeffan Arafaat na dhageeffadhu yoo wanni asi gargaaru jiraate yoo wanni Oromoo si gargaaru jiraate rakkoo keessi gargaaru ammanatti gargaarsan fadhu rakkoo takka qaban balloo keessa jira gajjii dalagadhu fayyaa qabda salaam alaikum waalaikum salaam waraqatte irrakan way gara qabda hin qabu salaam alaikum maal taatire maa baarale yoo kasaate waalaikum salaam rakkadheen fajjeesuu ga'ee fudhuu ga'ee lubbuun ta'eeti bara lubbuun taphatta ilmi namaa rakkootee baruu barbaada waan ta'eef obboleessa kiyya na gaafatte garaan qabdu hin qabu rakkoo qabdu hin qabu dhumateera bas okay amma kana godhe lafa an jalqabaa sitti himeetiin jira WhatsAppinis waan sagalee si qabaa ture ni beekta Messengeraanis waan sagalee si qabaa ture ni beekta an agendaa barbaadu dhabuufin isa malee osoo agendaa barbaade baara deeme mijattii tanaan akka biyya akka taphiyyataa mijattii ani guyyaa sadi korra bahaara taa'ee mijattiin tun nafuut akka biyya akka qabdeettaa nati dabbaa na dhageeffadhu gifti dabbaru na dhageeffadhu kutan ani waan takkaa sitti himu fayya qabda ati dubra intala dalagadhu hojjedhu jira maqaa hin balleessi qarqara jedhee manna qarqara dalagaa hin godhatin jedhee barna qarqara jedhee fan kiyya bahee lubbuyya na dhageesse maal waraabta akkas jettee duraanu gattee girtee fiidoo waraabeen gandeete amma fiidoo na qarqaraan jenneen akkuma nama takkaatitti mijattii tana jira kana dhaqaba maal jechuudha warabbal kaaban jenneen ati mana hin genne na qarqaraan jenne obboleessa kiyya qabbanaa'e
Fiidoo si dhageessuu danda'a. Fiidoo si dhageessu. Habibti duufiin deema haadaan dhawatu deema ummati yana dhaqaban jenne adeema. Na isii akka sabrii naa godhatu naa jajjabeessaa jedhe malee naa qarqaaran jan. Maashaallah. Duu barbaadu qabatti duu turee fiduu waraabuu maaltu fidee? La hin ta'u maaliif nama tokko wajjin jiraata? Nama waliin buusuun hin ta'u. Awo fiduu waraabanii du'ansaa? Fiduu waraabanii du'anii mi? Himanii? No ta'uu qabu maaliif bitattii kana faana jiraachaa ture yoo nan amma osuma callisee akkasitti du'e namni bitattii kanatti duula waan ta'eef jireenyi kiyyoo fedhe jireenyi. Kanaafuu fiidiyoota akka taseenaa waraabbattee lafa kaattee duudaa jechuudha akka duu deemtu beektii haadha dhawwatte. Kasi yaa waan taphasiin asiin jaalladha. Filis lubbuutti hin taphate. Tokkoffaa lubbuuti lammaffaa maqaa kee ittiin hin taphate lubbuu waan isin jiru. Wali galee? Tokkoffaa maal jedhu? Muutiin akkanaa wali tabalashee jira. Tokkoffaa lubbuu tan ta'e lammaffaa maqaa kan keetiin hin taphatin. Barsiiftii mee ammaan? Ati waa singaliin jira malee nama fiidiyooti yalaalee jiru nama fiidiyooti yalaalee jiruuti takaattaliiti. Hubadhuuti fiidoo lubbuu. Barta galgabaa Arafaat hira kattaa miti soddoma kan duufiin deebiganii fiiduu waraabbatanii duun na duumina irraa ol jirtu dogoggora. Walii galla kan. Duufiin deebiganii fiiduu waraabbatanii duun tuna isaa dhufte yoo. Wallahi ajaa'iba. Amma dhageeffadhu amma jechuudha. Gaaffii na gaafatte miti akka nama takkaatitti. Si kabajaa si jaaladha. Gaaffii natti na gaafatte takkaffaa of hoyitee jirtaa naan jette miti. Gaaffii na dhaggeeffadhu kaa maaltu wayii si gorsise? Ati gara ni nyaata bariyaa gurraatti tiyya yaa gurraatti tiyya. Gara si nyaata deemte wali yalla. Ayyee cufi laayifi sani kun naata wali ma wasaapidha. Natti mi waan taate san. Kot naata wali amma. Deema yee raabee. Koi. Bayi naata wali kot. Sumaa fi fatiyaan sunuu naata walaati natti ma waan taatan san kottamu. Na bira kot. Fatiyaa kama nama kumari baburratti akkasuma jedhe saniin wanni isaa hojjaatu hin jiru. Yalla wishi. Fatiyaa duutee badda malee sagal gubatta malee diktaatorummaan ati barbaaddu siin milkaa waan gaana lubbuun jirutti. Wallahi naa milkaa'u. Isaanii wayita namni taa'ii siin jedhe. Amma gaddar Arafaat fuudhi. Arafaati nama sa'aatii kana nama gootanii fuudhuu hin dandeettan I don't care. Maal? Asi wajjin dhimma hin qabu. Maal akkas naa jedhare maa callistaree wanni akkas naa jedhare. Maal jedhe waan jedhamu Maa fuudhuu badii qaba akkas jedhuuf badii qaba namni yoo rakkoodhaa nama baase duraanuu. Umaa ijoollee keenya baritti kalaa naan jedhu sanaan didee harka keenya inni maa akkas jedhu. Hin dubbattu. Ani ijoollee waan jaamus hin beeku. Gabbaa dhageeffadhu. Amma koi. Badii. Dhaabbat. Najaabe je Rasuulli alayhi salatu wasalam. Agatu nagaame. Dubbadhati dubbii. Murtii angatu nagas tinggal gafatu mama fardi jirra. Imbere irraa seefa. Amma waa takka haasa'u maaltu nu galche? Bari nama na kita ya ergattee mi murtii maata. Ergattee wayin sitti ergaddeeree angaasutti hin argi. Dabbaan. Koi khara kon ka bure asa jirra ibn fa ma duftee bire murtii makro. Wayya Arafaat. Na dhageessa miti. An jireenya kiyya natti hin balleessin. Na qarqaaraa jenne. Jireenya kam qabda muti joo jireenya qabdu ati intalatu biraati ta osoon ulfaa'in jettee maqaa balleessite. Jireenya isaa buuta. No. Ulfaa'u Roormaan godhisa. Yoo ulfooytee jiraatte anaa bakka inni jiru tachi galaa baasee fideen kaasu godhanatti nu ulfaa'e. Yoo ulfaa'u baatte immoo maqaa dura teesse. Jireenya kam qabdaati. Boobaasii ishee dhugan. Ana bilaasha kaadhaa. Akkatti sagalee dubbadhuuti Maal si godhan? Eenyu kun? Kun eenyu? Gifti kun eenyu? Eenyu kun? Kun eenyu? Maana har'atti iddoo maal balleessu? Sobaabduu ilbaa soobuu si jedhu. Eenyu ilbaatti? Dhaqee afaan isoo lafa. Fatiyaa tumuu beekaa? Tumuu beekaa tumi amma. Tumi amma yoo tumuu barbaade. Kottu bahe. Kota. Jammar faayidamaa. Baalagee sunutti zinaa dalagdanii akkas taanan. Allikkiin isinitti hima isin garadhu.
maal kabajaan nu fuuta eenyu si argate eenyu si argate Rakkoo qabda dabbala. Dis bakka dis dis. La dis rakkoon qabu haa jedhu. Haa jedhu dis rakkoon qabu haa jedhu. Aan wallah rakkoon qabu. Dis rakkoon qabu. Sabara fatte. Rakkoon qabu dis hin jedhu. Rakkoon qabu. Isaan bakka qabu mucattii irra illee nama namatti deemu. Hati asirra salle eenyumaa asirra salle kabajaan hin jirtu si dhaqee fuudhee Akka asirra deema fatte maal godha reeshaan? Isaanii miti asii fuudhu Maal badii hojjetan? qaba. Dubaan maal godhe? Yookiin baasika yookiin maal naan jettan? Badii maana qabu maali kana arrabsanii badii Adillee of hin nyaatin. Ani bohoma. maa arrabsa dabbalisi maa waata kan fidan isaan hundi attoota walii galee Sila walitti moofu bakka namaa godhatti walitti moofu bakka nama godhata birsi maa hee. anaaf beem waata kan fidan waata kan fidan isa anaaf beem gaafata Disa. waata kan fidan Baasi sirgiti kan naan jiru ashuu. Maal godheeshaan? Mana of kastaati. Arafat bakka disu. Mana of kastaati raafii mamatti mootii. babba udeema Maal godheeshii mee maal godheeshaan? Ati boolni bakka. Kamina asirraa deema. Ijoollee adda deema qabu'aan. Maa bakka bu'aan jedhee bas. Habiibti mana dhaqee isaan obbaasin as gabbaa bishaan qorraa dhufe. Yookiin baasi yookiin itti dubbaduu ulfattu rabbitti. Sila na waan dhagaa akkana ta'e naan jedhee miti rakkoon qabaa naan jedhu. Asiin jedhee jedhee bari. Sila jedhee sila. Isii dhiisanii waa'ee ulfeesii qolaa jiranidha. Rakkoo kan kee dhiisanii kabbalaan si gatan. qoy wajaa galate qoy Dis koo chaarji namaa qabu maraati. Fatiha ana dhageessaame na wajjaa see Fatiha Amma kadhiiramaa harargee sallee asirratti harargeen maali arsiin maali shawaan maali nuti oromoodha muujiin akkanaan jiru nam takka maqaa gandaatidha si booda dawoo godhatee waa takka shakalatu hin jiru haraam harargee asirra keenyira arsii harargee ayyalam arsii fi harargeen uummata kabajaa qabu tokko ati kana maata arsii bakka hin buutan takka dhaqii rubuun isin kennee baala gummaateetiif dhaqee fuutee eenyu dhaqii naa fuudhu isin jee baala gummaateetiif dhaqee fuutee eenyu dhaqii fuudhu isin jee atuu baala kee kasiiti maal dhaqee fuuta ilma namaati jennee okay dhaqee fuutee siin sagadaadha si sagaduu ga'e isii dubartiiti miti jechuudha. abadan diktaatorummaan dantee mootummaan kan kenne jigaangaan hin jiru arafaat irratti abadan simil qabu jalqaba irraa itti beekan muutii Dabbaan. Mangisti. Dabbaan salaam alaikum. Yoo namni jal'ise maal abbaa keessa hin nama. Habiibti of qabaa osoo hin danda'an. Haasayyee. danda'a dhaqee fuutee eenyu abbaa keessa kadhate Eenyu abbaa keessanii dhibbaatti gattan dursa hin qabu. Maal akka darree? Anaa isaa jiran natti fakkaata mirti. amma gabbaas arafaat Dabbaan liisi bakka mirti. amma gabbaas arafaat Eenyu tolli isiin jechuun daldalateetiin hin mallaqa guuratu deema akkas jettaati yoo yaaddu san. Wayitasiin wallahi arafaat amma gabbaas yoon an bakka sirra bareedu godhuu fi baadiyaan dhiiraa miti amma gabbaas intala teessanii maal itti qabina yoo isin san fuutanii mana galfatanii mucaa ulfeessitanii hattu deemach. fuutanii ulfeessitanii mana galfatanii akkatti qabi Viidiyoo jechuun baraani mana guddisa. akkatti qabi maal abbaa gadi fidda amma gabbaas isin jee baran naan nama godhaa fi amma gabbaas anaan mana godhaa fi amma gabbaas warra balkaaba ammaan godhaaf annan gettisanuu akka waan hundaa Garaagarummaa Dabbaan bakka mirti nurraa jal'isi. Bakka jal'isi mirti. Shuu. obboleetii Namootiin daleetiin dal. obboleetii na dhageessaa marafaat namaan salaatiniiti yoo rakkoo keessi giraatte hay amma gabbayii loksina keenaa ergi anaa nama si godhamu Kasha bilis beeladeeggadda haasaa irra bilis hambataan keenya zooreera.
dhaggeeffadhu daqiiqaa 5 jechuudha. Dhagaartaa? Fattuu gosa biraa galata. Rakkoo akkasii jirta? Nama hin qabdu? Salaam alaikum. Rakkoon qabu. Takka faratti dabbal jechuudha. Ani waan baay'eellee beekaa waan baay'eellee taazabee waan baay'eellee as gahe garuu wanni takka faratti hubachuu qabdu fattuu gosa biraa galata. Waan takka taasifne ati ijoollee nama dura namaa sin qabatu jira dhugaa sin nyaata. Dhaabbatu sitti himaa akka arafaatitti yaada mataa kiyyaa dadhabaa sitti himaa. Lallabuunis waan qabuuf wal arrabsuunis xiqqeemii hin qabu akka kiyyatti fattuu yoo galata si biraa dhabde akka kiyyatti ana biraa hangaan du'ee qabritti galu qonnee biyya keessaan baddu. Jecha amma jetteen kana dhisiti ishee isii fudhachuus hin danda'u nis hin barbaadu. Mikinaatus anaatu beeka. Guurraaf osoo hin taane maaliifi nama tokko gaafa rakkattee dhibamtee beekta. Si gala miti gandummaa arsii fi hara